Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni Oro 24 News biyya keessaaf ala teessanii chaanaalii Oro 24 News kan hordoftan hundi bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa ta'u isiniin jecha odeeffannoo guyyaa irraa qabannee dhufnee jirra. Aga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenyadha. Odeeffannoon keenya guyyaa irraas ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed muudama garaagaraa namoota garaagaraaf kennanii jiru. Namoonni kun eenyu akka ta'an tokko lama jennee isinitti himna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa, maatii keenyatti dabalamaa. Odeeffannoo isin barbaachisu sa'aatiin akkasuma daqiiqaan gurraan isin geenya. Kanaaf subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraatti dabarraa turtii gaarii. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufanii muudama garaagaraa namoota garaagaraaf kennuun isaanii ni yaadatama. Guyyaa irraa kanas namoota 10f muudama 10 garaagaraa kennanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa namoota 10 muudan akka waajjirri ministeera muummee ibsetti kaabinoonni muudaman isaan armaan gadiiti. Tokkoffaa Qana'aa Yaadataa PhD kan qabu ministeera ittisaa, Geediyoon Ximiitiyoos PhD, Abbaa Alangaa Waliigalaa, Saamu'eel Hirkatoo PhD ministeera saayinsiif dhaabbilee barnoota olaanoo, Injiinar Taakkalee Uumaa ministeera albuudaadhaaf boba'aa, obbo Tasfaayee Dhaabaa Abbaa Alangaa Waliigalaa itti aanaa, obbo Yohaannis Buwayyaalaw Daariktara Olaanaa Inistituutii Qorannoo Tarsiimoo Qunnamtii Alaa, obbo Nugisuu Xila'uun Koomishinii Carraa Hojii Uumuu, Injiinar Indawaq Abiitee Daariktara itti aantuu Koorporeeshinii Hojii Sibiilaaf Injiinaringii, obbo Fiqaaduu Tsaggaa Abbaa Alangaa Waliigalaa itti aanaa, Profeesar Hiruut Waldamaariyaam sadarkaa ministeera gorsituu damee hawaasummaa ministeera muummee ta'uun guyyaa irraa muudamanii jiru. Maddi keenya BBC Afaan Oromoo Faanaa Broadcasting Corporationidha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa gara odeeffannoo koo isa lammataatti isin dabarsa. Gara odeeffannoo koo isa lammataatti yeroon isin dabarsu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaan walqabatee namoonni lama shakkamanii mana hidhaa jiran maalirraa akka isaan jiran isiniif qoodaa aga xumuraatti dhaggeeffadhaan ammas afeerraa keenyadha. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa kan shakkaman Xila'uun Yaamiif Abdii Alamaayyoo irratti poolisiif guyyoota qorannoo dabalataa 14 kenne. Beellama har'aatiin poolisiin ragaalee namaaf sanada walitti qabuusaa himeera. Kana malees shugguxii shakkamtootaa iddoo itti dhukaasan akka fidan taasifamee qorachuun bu'aasaa argachuusaa poolisiin himeera. Gama biraatiin poolisiin bilbila harkaa shakkamtootaa tajaajila odeeffannoof tika biyyoolessaaf erguun qorachiisaa akka jiruu fi bu'aa isaa eegaa akka jiru himeera. Kunis waljijjiirraa odeeffannoo isaan taasisaa turaniif eenyu waliin quunnamaa akka turan baruuf akka ta'e poolisiin dubbateera. Kanaaf hojiin qorannoo birootis yeroon qorannoo dabalataa guyyoota 14 akka kennamuuf gaafateera. Gama biraatiin shakkamaan tokkoffaan Xila'uun Yaamii harkasaa kaatinaadhaan hidhamee tursiifamaa akka jiruuf irra akka hiikamu mana murtii gaafateera. Beellama kanaan duraa irratti poolisiin shakkamaa tokkoffaan yaalii of ajjeesuu taasisuu isaatiin harkasaa kaatinaan hidhamee akka turu taasisuu isaa himee kun ta'ee utuu jiru dhaddacha har'aa irratti Xila'uun Yaamii yaadicha dhiisuu isaa himee jira. Kana malees shakkamaa tokkoffaan lammaffaa ifa aduu argachuu akka hin jirre ifa aduu akka argatu akka taasifamu mana murtichaa gaafataniiru. Manni murtichaas shakkamtoonni ifa aduu akka argataniif kana dura ajaja kenneen kan ture yommuu ta'u kun maaliif osoo hin raawwatiin akka hafeef sababa shakkamaa tokkoffaarra kaatinaan hin hiikamin bulchiinsi hidhamtootaa beellama itti aanutti dhiyaatee akka ibsu ajaja kenneera. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa odeeffannoon guyyaa irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Guyyaa borii akkasuma odeeffannoo argadhee isiniif qabadhee dhufa. Aga xumuraatti waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jechaa iddoo gaarii turaan ammas afeerraa kiyyadha.